Kun tamsaasa ispoortii kan xiinxala kubbaa miilaa balbala jijjiirraa seenaa taphattootaa fi seenaa kilabootaa qindeessuun yeroo yerootti isin biraan gahudha. Guyyaa irraa seenaa gabaabaa kilaboota miidhaginaa Piriimeer Liigii Ingilaand ta'an lama kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Manchester United fi Arsenal kilaboota gurguddoo Ingilaand kan deeggartoota addunyaa keessumaa Afrikaa bakka lamatti garee guddaa uumuun qoodanidha. Obboleessaaf obboleetti jaalalleewwan abbaa manaa fi haadha manaa hiriyaa otoo hin jedhin kan dirree wal morkii kubbaa miilaa keessatti faallaa walii dhaabuun walitti kofalchiisuun aarsuun gammachiisuun boosisuun bohaarsuun miira garaagaraa maatii deeggartootaa gidduutti uumuun miidhagina kubbaa miilaa mirkaneessuu keessatti kilaboota gahee olaanaa taphatanii fi taphachaa jiranidha. Seenaa Manchester United fi Arsenal duraa duubaan isiniif dhiyeessuun deeggartoota garee lamaaniif seenaa Sir Alex Ferguson fi Arsene Wenger Manchester United fi Arsenal waliin qaban haala armaan gadiitti qindeessine isiniif dhiyeessina. Galmeen seenaa kilaba guddichaa Awurooppaa fi Ingilaand Manchester United akka ibsutti Manchester United bara 1878 Newton Hayes jedhamuudhaan hojjettoota daandii baaburaa muraasaan kilabii hundaa'e akka ta'e seenaan ni dubbata. Rakkoo baajataa ulfaataa fi liqiin bara sana ture karaa investara Henry Davis nama jedhamuun kaffalamuun maqaan kilabichaa Newton Hayes irraa gara Manchester Unitedtti bara 1902 akka jijjiirame seenaan kilabicha irraa arganne ni hima. Jijjiirraa maqaa kana booda waancaa liigii yeroo sanaa kan yeroo ammaa Piriimeer Liigii jennu bara 1908tti akkasumas waancaa FA Kaappii waggaa tokko booda bara 1909tti mirkaneessuun dirree isaa gara istaadiyoomii Old Trafford dirree guddaa addunyaa kanaatti jijjiiruun kilabiin hojjettoota daandii baaburaa muraasaan hundaa'e kun milkaa'ina guddaan imala isaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti qabu haala boonsaa fi gammachiisaa ta'een tokko jechuun eegale. Kilabni guddichi Awurooppaa fi Ingilaand kun gaggeessaa jabaa Sir Max Busby jalatti gaggeeffamuun ciminaa fi ga'umsa olaanaa bara sana argisiiseen maqaa Busby's Babies jedhamu akka argatee ture seenaan kilabii kanaa ni dubbata. Red Star Belgrade wariin morkii jabaa Jarman irratti taasisuun gooliiwwan 3-3 xumuruun balaa xiyyaaraa Munich bara 1958tti mudateen xiyyaara namoota 23 qabattee imalaa turte keessaa taphattoonni Manchester United 8 fi garee leenjistootaa keessaa namni 3 lubbuun akka darbe seenaan Manchester United ni dubbata. Balaa hamaa kana keessa darbuun Manchester United bara 1968 waancaa Awurooppaa kan yeroo ammaa Champions League jedhamu Benfica irraa 4-1 injifachuun Wembley irratti waancaa kana kaasuun kilaba jalqabaa Ingilaand akka ta'e seenaan ni dubbata. Kunis injifannoo guddaa Manchester United adda taasisuun kilaboota Ingilaand keessaa waancaa Champions League kan injifate kilabii jalqabaa ta'uun seenaa isaa warqiidhaan barreeffateera. Kilabni kun waggoota 26 waancaa liigii yeroo sanaa utuu hin kaasin turuun bara 1986tti leenjisaa kilabichaa gochuun Sir Alex Fergusoniin muude. Sir Alex Ferguson utuu Manchester United hin dhufin dura kilabichi lammaffaa ta'uun liigicha xumurus erga Sir Alex Ferguson Manchester United dabalamanii waggaa lama booda waggaa jalqabaa 11ffaa ta'uun waggaa lammaffaa irratti 13ffaan xumuruun imala Sir Alex Ferguson gaaffii keessa galchuun sarara diimaa irra gahanii akka turan seenaan kilabii kanaa ni heera. Umurii Sir Alex Ferguson Manchester United keessatti qaban kan dheeressite tapha waancaa FA Kaappii bara 1990 Manchester United Crystal Palace waliin taphateedha. Tapha kana irratti Manchester United Crystal Palacein kan injifate waancaa argate yoo ta'u imalli Sir Alex Ferguson Manchester keessatti qaban akka itti fufuuf Sir Alex Ferguson irrattis abdiin muraasni akka mul'ate kan heeredha. Kabajamoo dhaggeeffattoota ispoortii leenjistoota jajjaboo Manchester United fi Arsenal kaasuudhaan dorgommii fi miidhagina Piriimeer Liigii Ingilaand bara sana ture ilaalu keenya dura seenduubee kilaba guddichaa Awurooppaa fi Ingilaand akkasumas London Arsenaliin kaasnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Arsenal kilabii guddaa Awurooppaa Ingilaand fi London kan seenaa addaa kilabiin biroon hin qabne qabudha. Bara dorgommii Piriimeer Liigii 2003-2004 Arsenal taphoota 38 keessaa taphoota 26 injifachuun taphoota 12 qixa xumuruun qabxiiwwan waliigalaa 90 waliin qabachuun kilabii waancaa warqee argachuudhaan utuu hin injifatamin akka addunyaattis ta'e akka Ingilaanditti seenaa ajaa'ibaa galmeessedha. Arsenal gama biraatiin akka Awurooppaa fi addunyaatti kan inni ittiin beekamu taphattoota dandeettii addaa qaban akaadaamii keessatti guddisuun garee jalqabaa Arsenal fi kilaboota addunyaa gurguddoo garaagaraatiif raabsuudhaani. Deeggartoota Afrikaa biratti Arsenal taphattoota gurraachaaf iddoo kennuun kan beekamu keessumaa onnee deeggartoota kubbaa miilaa fi Arsenal keessa kan jiru akkasumas siidaa gootummaa kan qabu taphataa jaalalaa taphataa Thierry Henry dursuun namatti yaadatama. Seenduubee Arsenal gabaabsinee ilaaluuf kilabni kubbaa miilaa Arsenal yookiin maqaa masooza Gunners jedhamuun beekama. Kilabichi kaaba magaalaa Londonitti kan argamuu fi kilaboota Ingilaand milkaa'an keessaa isa tokkoo fi isa hangafaati.
Duubatti deebi'uun hundeeffama kilabii kana gaafa ilaallu Arsenaal bara 1886 kan hundeeffame yoo ta'u maqaan isaa jalqabaa Royal Arsenal akka jedhamu kilabni seenaa Arsenaal ni dubbata. Bara 1891tti maqaa gara Wolvicha Arsenaalitti akka jijjiirratee fi bara taphaa liigichaa 1912 akkasumas 13 booda maqaan kilabichaa guutummaa guutuutti Arsenaalitti akka jijjiirame galmeen seenaa kilaba guddicha Arsenaal ni dubbata. Kabajamoo dhaggeeffattoota, daawwattootaa fi hordoftoota MH Sportii. Arseen Wenger bara 1996tti leenjisaa Arsenaal ta'anii hojii isaanii eegalaniiru. Erga Arsenaalitti dabalamanii booda Arsenaal injifannoowwan gurguddaa akka addunyaatti, akka Awurooppaatti, akka Ingilaandii fi akka Londanitti galmeesseera. Seenaawwan Arsenaal Arseen Wengerii waliin qabu kutaa lammaffaa irratti walitti qindeessinee isiniif dhiyeessina. Agasitti turtii gaarii isiniin jenna.